Sagaleen yeruma jirtii Khadir na geessa. Sagaleen teeni jirtu. Aye, ifa agar banki keessa jira. Yo isirra bashajeetiin raamut godhe. Inni rabbashu itti fufe sirraa banee sodaadhaan keenya si dhiyeessanii naa dhiyeessanii ani si dhiyeesse tukkaallee sirraa banee nuti. Si kannadde. Maarree galatooma hundi keessaniitu gartee ulfaadhaa carrallee naa kennuu keessaniif. An amma wanni dubbadullee wanni mataa ol qabadhee dubbadullee hin jiru. Nin balleesse anaatu gartee xiqqaate akka Oromottis akka gartee namummattis wannan balleesse badii kiyya ofitti fudhee araaras ta'u wanna banarraa eegamu baachuu qofa wanni hanqabu amma. Galatoomii alla magantee Khadir kiyya muutnu kana baay'ee sodaadhaan kiyya namoota gartee namoota mana birallee banan nuufidha akkasin naa godhaa dhiifamanii muutiin godhadha. Gongume sona wanni ani itti kennadhe laakkadhee itti kennadhe waan laakkadhee itti kennadhe naan tunne gonguma dubbiidhaa gama namaa deebisee kariibaa dubbiin naan geenne hankoodha. Awwanni laakkadhee itti kennadhe tokko lama sadii jedhee si kennadhe tokkoffaa aayyaa haabbaadhattee naa galtee naaf dattee viidiyoo naa waraabda. Achi booda ammoo akka guutuu arsiititti arsi jettee arsooma tubde. Arsooma tubbuun ammoo hunda keenyatti tuqame. Arsii kaleessa bishooma keessan gurra gaarii qabdan keessan gurra keessan arra waan hin taane isin kaase arsii dhiifama naa godhaa jettee ni gaafattan lama. Sadaffaan gara beeytee karaa yuutuubiitiif karaa feesbuukiititti waan hin barbaachifne waan anan madaalle waan soddooman madaalle waan hin barbaachifne achirratti maxxansite kanallee ni kaaftaa jedhee himadhe kanallee si kennadhe. Kana irraa itti naa hime kana irratti akka naa godhu naa godhiin jedha. Hagan. Alla magantee. Khadir ni dhageessaa. Takka lama jaaniin nu kannanii takka ta dura itillee warra soddaatirra gatteenyee haadha abbaa keenya akka fayyifannu keessa haalaan akka fayyifannu nu kannanii. Talamadaati arsooma nu tuqe arsooma tuuyine arsooma sanillee akka fayyifannu nu gaafatanii. Tasadeessaati dubbii sooshaal miidiyaa tanarra deemu jirtu. Tan social media irra maxxansite hunda kaaftee bakka arrabaan social media irratti baaftee san faaruu tiyyaan haa baaftu jedhanii warri soddaan ukkannatanii waan sadiin kan akkamiin irraa hojjeta irraa sii banee hoodho. Wanni waan reebullee akkuma dubbadde wanna gartee jaarsotiin natti kennite badiitiyya hunda wanna jiruniin fudha kajeebu walumatti qabeeti ka gartee haadhaaf abbaallee akka gartee sila aadaatti wanna akka araarfachuu ta'utti wanna araarsuu ta'u nin araarfadha ka kaasuu ka jettanis yuutuub irra hin jiru feesbuuk irraallee dileet godheera ka ammootu gartee ummatallee bakkumatti dubbaddeetti akkaataatti dubbaddeetti deebi'ee araarfachuufis qophiidha fudhee jira sinin jedha. Galatoomii sodaadhaan kiyya kunoogaa ilmi kiyya kana jaha waan balleesse hunda tolchuudhaaf haala ni mijjeessina anillee wajjin jira aarsaa barbaachisu hunda waliin fudhadha ilmi kiyya laga keessa bu'e keessatti kan deebine anaatu itti gaafatamummaa fudhata tilaawuu ilma abbaadhaa yaamanii bakka anan jirutti ilma qalbiin na duraan tuqina yaada irraa biratti hin deebisina ani ilmi kiyya ilma keessanii ilmoon nu takka harriti nu takka daa'imni nu takka ilmi kiyya waan balleesse tolchuudhaaf araata isaa kabate tolchuudhaaf sooshaal miidiyaa irra waan balleesse tolchuudhaaf haadha abbaa dhimfachuudhaaf waa hundaafuu qophiidha akka isin nu gootan taanaa soddaan sodaadha isinumaan nurra jira isinirra rabbii jira akkam na gootan. Ayyee maarree sonaa dhageette ijoolleen tuni mataa lamatu walit jira. Ijoolleen tun tabaruura walirraa sanyii argattu. Sanyiin kun ka horu ka hobu ka bulu. Kanaafuu arsiin as keessa jirtan Oromoon as keessa jirtan ijoollee tanarra qalbiin kaayina. Kunoo boruufillee hardhaafillee waadaa nuu galanii waadaadha. Ani balleessaa badii kiyyaa fudhadhe abboo badiin sitti hin deebini hin balleessin lamuu. Intalti beeytee kaas jala jirtu tiyya buqqee tiyya intalti tiyya bulfadhu jabeeffadhu
bultii tantee tolfad argite kanaan xumura warri as keessa jirtan ijoollee tana eebbisa abaarina waan hafte ammoo hanqoo boru walitti hin deebina tahaadha abbaa akkaataa inni kalee itti fitatee araarfatee viidiyoon umare sanni argina kaleessa akkuma balleesseet miidiyaa kanarra waa dubbateen akkuma goreen anatu godhaa itti beekaa jedhe inni nu eega badii fudhatte badiin sitti hin deebinii jedha ani kanumaan xumuraa maal jettan reesin sona jette murteessaa arge abbaan jilbaallee waan jedhu arge dabatiyyaa fi dhugaatiyyallee arge abbaan mataallee waan jedhu arge fudhadhe waan takka dhaamadha itti na dhiifta sona dubbadhu dubbisii harkaa qaba ayyee hubad ulfaadhu wanni ati itti dhaamadhu kan warra kennanne abbaan fudhate dubbiin qoraa murtii keessatti illee laalamte warri mufatte warris dubbii sanitti cabde warra dhugaa ta'eetitti cabde huunoo dhugaallee argatte namni dhugaa tana isuu barbaaddellee dhugaan ta'ellee dhaabbatte ammaaf wanni nama as jala jiruutti dhaabadhu galatoomaa nama 2,000 jira dhugaa jirtu tana haqa jirtu tana ilma ofii nama mooraa ofii jiruu fi nama balbala ofii jiruu fi nama golaa gollichoo kee jiru akkana wal gaafachuun gaarii arda ammoo namuu waa dubbate namuu waa falate waa malateeti dhugaan jirtu tana namuu garama keessaniin dhiifama godha akkuma teessanitti dhiifama godha bakkuma teessanitti dhiifama godha ormummaa dhiifama godha obbolummaa teessan dhiifama godha takka ammoo ilmaani haadha manaatii fi abbaa warraattu walitti lole walin mufate mufiisantu nullee dubbisee bakka kana nu fide tagandoomaa ta arsoomaa ta oromoomaa ta harargummaadha ta rabbii walitti nuu kenne santu walitti nu fide nu saniif jidduu teessanillee jidduu namaa dhufnee dubbii tana laalle haqa dhugaatiif dubbii tana laallanne isinilleen argattan nulleen arganne galatooma mucaan jedhelleen warri abbaalleen warri manaalleen haati manaalleen dhugaa jirtu dubbatte tataanii keessan laalanii faladhee qaladhee faladha jedhe dhugaa isaa qaba warri mana kana keessa jirtan hundi keessan rabbi isinii haa dhiisu dhugamaan dhiisaa fi garamaan dhiisaa fi namni hanqina ofii fudhate namooma ofii fudhate warrooma ofii fudhate nafooma ofii fudhate nama kenna akka kaliifaan jedhe tanaafiyyuu wanni guddoon irraa haasofnu hin jiru asuma bira kutaa sooshaal miidiyaa biraa keessa seeftanillee hin haasa'inaa dhaamsa tana naa dabarsi naa labsi gurbaan dhiifama gaafate sirni dhiifama gaafate jilbi dhiifama gaafate oromummaan dhiifama gaafatte namoomni bultiidhaa dhiifama gaafate naa lallabii naa dabarsii jedhaan warras jala jiru ayyee maarree galatooma ulfaadha kaliifaatillee galatooma ulfaadhu mucaan keenya soddaan atillee ulfaadhu horaa bulaa waliin tura harrii filadha dubbiin durallee tanumatu nu dhibe tanumaaf walit dachaane waan biraatiif ammoo wal qabna baga waluu qabaanne waan wal qabnuuf wal qabne jeneraal kiyya waan jettan qabdanii tanarratti gunguma ho'a dubbii xumurre isin duuba turree jirra gammaa sir namni nagaa barbaada nagama barbaannaa eega nagaan buute nagaa irraa wanni birii wannan barbaadu hin jiru isin hayyuun na dura jira beekan na dura jira dubbii beekan dubbate anirra deebi'ee wanni dubbatu hin jirtu alaamanaan isin tolcha alaamanaan isin qulqulleeffadha jedhe rabbi keessa alaan si haa qulqulleessu qulqullaati hamtuu lamuusitti hin deebi'ini badduun afaan keetiin bahini ilma beekaattu ilma zariin beekaa nama beekumsa qabuttu beeytee waan balleessa irra deebi'eetini balleessaa san kaafata wanni balleessaa deebi'ee hin kaafanne makkala wallaalaadha wallaalummaa hin qabu hin dogongore jedhe dogongora irraa kaafne dogongorri lamuusitti hin deebi'ini rabbiif namaafillee wanni jennuu yoo jiraatte arsiin garaa bal'aa akkuma lafti bal'aa garaalleen bal'aa badii namarratti hin fe'u sirraa kaase akka arsiin sirraa dubbate sii dubbate tatana boodaati soddaan sodo jedhanii soddaa kabajaan bira dhaqanii kabajaan biraa galanii kabajaan nuu koottu kabajaan si simanna kabajaan si galfanna akka arsiititti nuti waliin jirra waliif jirra walii qabna lamuutuni nutti hin deebi'ini nuun sitti hin dhuftu siin nutti hin dhufinii malee wannan jedhuun hin jiru alla magantaa gosatii akka bareedan nu simattanii akka bareedan nu gaggeessitanii soddaan sodaadha tilaayis waadha ammachuun keenya nafu walitti deebuun keenyaas nafu halee dabarte guyya rabbiin ilmaan keenya walii daamne halee dabarte guyya rabbiin foon tokko nu godhe walii daamne walicheenaa lagaa keenyaa walichehaa gaaga keenyaa nu tokko harrateenyaa nu takka hariteessan isin hajiitu
dhumarratti wayiin kunceetti hidhachuu barbaada. Soddaan sodaadha kumaan jeetti kophee fi kaayaatumaan hogguun ulaabaa jiru kana waadhaan madda. Dinqarra taa'ee otoo hin taane soddaan sodaadha waan jawsanii fi itillee irra taa'ee waadhaan machuun barbaanne. Kophee fi kaayaatumaan ija sodaatiin waadhaan madda. Wanni bade laaceelloo intalaati. Laaceelloon intalaa laaceelloo teessanii. Laaceelloo intalaa tana. Karaa halee dabarteen, karaa aadaa Oromootiin, karaa aadaa teenyaatiin akka gartee laaceelloo baddesan dubbii tana fiddesan akkana waliin kopheetti kaayyettanii waan kana na waliin barbaaddan kunce isinii hidhachuun barbaadda soddaadhaan kiyya galatooma ulfaadha. Horteessaa guduunfadha jedha. Ayyee maarree waan hafteetu jira wanni hafte ammoo ilmaan teenya obboleewwan teenya Arsiin asirra jirtan Oromoon as keessa jirtan dhimmi Kadiir humbannaa dhimmi Kadiir ilma humbannaa wanni beektanii kaa jechoonni adda addaa miidiyaa kanarratti guutumaan guututti akka hin barbaachifne isiisan jala naa hidhii naa xumure. Amma booda dubbiin xumuramtee jirta tanaa waan jirtu keessaan dubbanna nuti. Dooktar Kaliifaa Tamataa dubbiitti si dhaamadhe sannaa guduun fi quunceelleessi harka jirti. Falaafaan illee mukaa fi dhakaalleen si cinaa jira. Dhakaan sin tuqin mukni sitti hin bu'in sirratti hin kufinii gaaddisa jala jirta. Ulfaadhu ulfin akkanaa sirraa barbaanne balbalaa fi battala dubbii dhufte balbala intalaa dhufte. Kadiir ilma humbannaallee laalee arge anuu itti gaabbu biraa ittiin qaanfadhe itti qaanfadhuu birayyuu akkami obbolaati ya lubbuudhaa ta walii dhaladhe itti dhaladhe ta rabbii keessatti na uume ta kaleessa faarsee waa jedhee laallate har'a ammoo wanni guddoon hin jirtu. Ani namni as keessa jiruu fi namni gara biraa jiru gara biraan laaliin ka jedhuu fi waan hojiitti naa hiiki ta keessaan dubbannaa ta sirnaan dubbannaa jilba qabdi jilba keessoodhaa laallaa manni akkam jira gollichoon akkam jirtiillee si bira jirti sanillee mana kee qoradhu qoraa murtii keessa laalladhuuti sunuu sirna biraati isiillee qabadhu taas gubbaa rabbuun of kolchee of koli atillee of koli namni as keessa jirullee ummanni taa'ee yeroo ofii dhabee nu laalu kunilleen hunda keessa rabbi sin haa of kolchu. Dubbiin amma waan gamas irraa laalan hin qabani ta keessaa ati fudhuu galadhuun ta qilleensaa kunoo qilleensi achitti dabdee lallabanne dhiifamni dhufee nageenyi bu'ee rabbi nagaa kana itti nu haa fufsiisu. Oromoon walitti hin bu'in karaa hundaa walitti haa deemu daraaraa takka daraaraa odaati jirma odaati hidda odaati dachi baraattu tajalli jiidhaati rabbi waliin nu haa jiisu rabbi mataa kenna walitti nu haa deebisu. Imaana tokkummaadha imaana jaalalaa imaana gammachuu mana gammachuu keessa ka walitti nuu kenne waloo mateen rabbitti nu haa fufsiisuun ala wanni jennu hin jiru. Taan lallabateen kuuno ka karaa deemu Arsiisa dinin lallabad Harargeen lallabad Shawan lallabad dachii Oromiyaatti lallabadhe Kadiir ilma humbannaa waan jedhetti gaabbeetti qaanfateeti fudhadhe ilmaantii yana bulfadhaa jedhe bulii jennaani lallabadhe kuuno naa dhagahii Oromoo odaa shananii naa dhagahii guddicha odaa roobaa naa dhagahii bultuu missii dhufee naa dhagahii naafaltee falli si haa argamu falaa fi falfala na keessaa baafte falfalli haa dhabamtu afuufi naa lallabadhe naa yayyabii jedha murteessa. Ayyee maarree muramte jaalala labsine muramte tokkummaa labsine muramte rakkoo beektee ka uumamte fintee araara buufneeti muramte arma booda dubbiin dhimma kanaa asirratti laallamtu muramte waan hafte keessaa fitannaati muramte obboleewwan tiyya galatooma dhugaadhaa badii keessa ofi argitanii balleessinee jirraa jettanii badii qabdanii nutti hin dhuftanii badii teessanillee isinirraa finne argine waa hundaa huu xumurree muramte haganumaa xumuramte fudhadhaa. Tumurree jira dubbii kanaafuu amma jeneraal keenya sittuu manguddoodha umuriin illee nu dura silaahuu ka wanni hambifne hin jirtu yoo hambisnillee hoodhaa nurraa fuudha taan ammoo nu eebbisaatii nuuf dhabee jira dhugaan isin jedhan Kaliifaa. Amma guduunfaati mijuu nuu dibiiti Huseen nuu dibi mijuu nuu dibi jeneraal. Waan quncee isinitti hidhatan san akkamitti hiikoottan isinitti kuno balbala gahee bahuuf deeman quncee akkana jira Kaliifaan akka isin hidhate waan san irratti maal jedha. Isii tana na waliin hordofaa qaba tana lallabate tana maal jettaan. Ta waliin na hordofaa barsirnaa jilbaa fudhadhe jedhee fudhe na harka jirti. Sammana gollichoo keessa laalladhaa jedhe dubbii golaatti waatu xiixaa waan xiixu san keessaa gollichoodha gollichoota qilleensaa dhaamsineeti lallabanne dabarfanneeti
Oromoo kaabaa kibbaan lallabanne ta keessaa gollichoodha jilba qabdi akkana san keessa laallanna waliin jenne tana sumatti malee waan asitti dubbatanii miti sirna gollichooti. Maradhi ani maradhi. Murteessaa maal jetta? Irraa deeffadhe. Abbo eegallu keessaan fidannu waan keessaan dubbannu tanammoo araaraa walii qabaa beektee asumarratti dubbannee araarsinee biraa baamnaa walii galle. Soddaan kiyya foon kiyya galatooma bakka hunda seentanii kunceen isin guduunfadhalee naa fudhattanii eebbaan nu gaggeessaa rabbiin nagaa waliin nu haa deebisu nagaa waliin nu haa fidu khayriidhaan waliin nu haa dachaasu gartee alli keenya nagee nu haa ta'u manni keenya nagee nu haa ta'u waa hunda dubbattanii wanni takka isin irraa nafne rabbiin nama gartee waliin jiraatu nama waliif jiraatu rabbi nu haa godhu ulfaadhaa galatoomaan isin hinjaa soddaan kiyya yoonarraa hafte mee jeneraal Huseeniif kanneen jeneraal Huseen eebbaan naga geessi ilma. Na durallee egaa hayyuu dubbataa turetu jira ani hayyicha bira taree waan dubbadhu hayyichi naa haa tufu tufa isaatiin malee waan dubbadhu hayyichi dubbii kana koo eebbisiinsi qalbii na eebbisaan si bira jirti maal jettu? Eebbaa duraa isunumaa kennine isin nu eebbisaa nu xumura ullee xumurannee jiru. Eebbuu teessanii jiran isin fakkaatti warra Sayyid al-Aarifiinaati eebba teessan mijuu jabdutu dhufeeyyuu mijuun dhufteeyyuu kaliifaalleen kuba haa qabaatu murteessaan duruu beekaa ilmilleen kunooti ilma kadiirilleen kun as keessa jira achitti eebbiftaa ittuu nuu biifiin reefan jedhuu dhuftee kun warri biifoo leelleesihi itti nuu biifi. Eegajatti sirraa fudhee dubbiin baate hin deebi'ini borrii dhumattee sitti hin galini karaan dhugaa sin milikini dhugaan ta'e hin badini hin dhukkubsatini rabbi nagaan oofeesi haa galtu ka nagaa hayyaa si haa dhabe oomaqni ta'e haa toltu namni haa bareedu fiixaan ta'e fiixaa beekumsi beekumsi abbaa torbaatti haa dabartu سهادين ربي وسهافودو صدرك ربي سهاغودو ورد بيتا لتوكلت من لان تلوندي بيتا لرقيت وقان تيسن الملكين وقان تيسن البدين وقان تيسن الشرفمين كرامة تنقل تنك تك ربي كيس ربي سنهاجين عجز وان سبحانه يا دامرادا كيس ربي سنهاغود ركبا ربي سنهاغود ركبا نما ركبا ربي سنهاغود وان حمتو سنت يا دام حمتو ربي سنهاغ ديبس فهاغلت تيسن يا دامراني كيسن هرك ربي كنسني هاويتم ربي بلغنا ما اسمين دابين لاني اللي كلاني اللي ربي بلغنا ما اسمين دابين كيف غمدو مالي كدتي قدو ربي سين هاديدو آمين المتي رافتشو ورتي رافتشو ربي سين هافيد آمين أكا كان ربي هاديد سين هاديد أنا ربي سين هاداد هذه اللي توديهم ملائكة ربي تقدم ربي ما سمي هاجود وان وياك ربي سمي هاجود كيس ورا إبادة ورا إيمانا ورا عادة في تنبول ورا سرنا قدا في تنبول ربي سمي هاتاسس في تاسس من رابات هاجود دلما هاجود هذا قال دقاقين ربي سمي هاجود بكم سكيسن بكم سدان كان كم نهاتو كهذا الرجل قرودهم كيف تبتني هندومن كهوي كب الراهون كهذا الرابر تني جرني هذا مربي سناتاس آمين يتنا تون تربي لي نسن هذا مربي رموتنا ولا هاتاس أفا ربا ودي كباي كنا والفارس قد هذا بسربي أفا والجيل كافتنا ربي نجا وليات قد عمودين ربي ورا جنا مرة جنا كتا ولدي بعقومتي ورا بكجر ولي هو ورا جم تشولي هو ربنا وعدالي سجود مثلنا آمين ربنا وعدالي سجود ربنا هاجر عجزو اللهم صل وسلم على سيدنا